Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Firaa Tiitooriyaal baga nagaan dhuftan. Har'a viidiyoo kana keessatti barattoota yuunivarsiitii gargaaruuf sagantaalee damee fayyaa keessa jiran maal akka baratan akkasumas eessa akka hojjetan bal'inaan ilaalla. Yuunivarsiitii keessatti egaa damee sirrii filachuun murtoo jireenya keessan keessatti isa guddaadha. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaala. Mee haa jalqabnu. Jalqaba irratti damee fayyaa nuti argannu meedisiiniidha. Meedisiiniin maal baratu yoo jettan anaatomii baratu, fiizooloojii baratu, yaala dhukkubaa baratu, baqaqsanii yaaluu yookiin immoo sarjarii baratu, fayyaa daa'immanii fi namoota gurguddooti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo hospitaala mootummaa keessa, hospitaala dhuunfaa, buufata fayyaa, yuunivarsiitii, dhaabbilee qorannoo, dhaabbilee idil addunyaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Lammaffaan immoo narsingiidha. Narsingiin maal baratu? Kunuunsa dhukkubsataa, gargaarsa yeroo balaa, fayyaa hawaasaa kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo hospitaala, kiliinika, buufata fayyaa, NGO, kunuunsa mana keessaa iddoo kan hojjechuu danda'u jechaadha. Inni sadaffaan faarmaasiidha. Faarmaasiin maal baratu yoo jettan qoricha qopheessuu, akka qorichi hojjetu ilaaluu, keemistirii qorichaa kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo hospitaala keessa, warshaalee qorichaa keessa, mana gurgurtaa qorichaa, laaboraatoorii, dhaabbilee to'annoo qorichaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni arfaffaan immoo meedikaal laaboraatoorii saayinsiidha. Maal baratu yoo jettan qorannoo dhiigaa, qorannoo dhukkubaa, hojii laaboraatooriiti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo laaboraatoorii hospitaala keessa, dhaabbilee qorannoo keessa, laaboraatoorii mootummaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni gara biraa inni shanaffaan miidwaayiferiidha. Miidwaayiferiin maal baratu yoo jettan kunuunsa dubartii ulfaa, gargaarsa yeroo da'umsaa, kunuunsa haadhaa fi daa'immanii kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo hospitaala keessa hojjechuu danda'u, buufata fayyaa keessa hojjechuu danda'u, kiliinika keessa hojjechuu danda'u, NGO keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni ja'affaan public health yookiin immoo fayyaa hawaasummaati. Isaanis maal baratu? Ittisa dhukkubaa, fayyaa hawaasaa, qorannoo dhibeet kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u kan jedhu immoo waajjira fayyaa, ministeera fayyaa, NGO, dhaabbilee idil addunyaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni torbaffaan deentistiriidha. Deentistiriin immoo waa'ee ilkaanii irratti kan inni qoratu jechaadha yookiin immoo barnoota waa'ee ilkaaniiti. Maal baratu yoo jettan yaalii ilkaanii, qorannoo afaanii, baqaqsanii yaaluu ilkaanitti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo kiliinika ilkaanii, hospitaala, kiliinika dhuunfaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni gara biraa anesteeziyaadha. Saddeettaffaan anesteeziyaadha. Anesteeziyaan maal baratu yoo jettan kunuunsa yeroo baqaqsanii yaalutti kan isaan baratanii. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo kunuunsa baqaqsanii yaaluu, kutaa kunuunsa cimaa yookiin immoo ICU keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Saglaffaan immoo fiiziyootiraapiidha. Maal baratu yoo jettan immoo deebisanii sochoosuu qaamaa, leenjii qaamaatti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo hospitaala keessa, giddugala haaromsaa keessa, gareewwan ispoortii keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni gara biraa optimaatooriidha. Innis immoo waa'ee ijaatiin kan wal qabatu jechaadha. Maal baratu yoo jettan qorannoo ijaa, rakkoo arguuf yaaluudha kan isaan baratan jechaadha. Eessa akka hojjechuu danda'an yoo barbaadan immoo hospitaala ijaa keessa, kiliinika ijaa keessa, giddugala ijaa nama qoratu keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni kun kurnaffaadha jechaadha. 11ffaan immoo environmental health yookiin immoo fayyaa naannooti. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo waajjira fayyaa keessa, waajjira eegumsa naannoo, NGO, piroojektota bishaanii fi qulqullinaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Inni 12ffaaf inni dhumaa immoo health officeridha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan buufata fayyaa keessa, hospitaala keessa, akkuma kanas waajjira fayyaa, piroojektii fayyaa hawaasummaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. 13ffaan emergency and critical careidha. Dameen kun namoota balaa tasaa fi dhukkuba cimaa keessa jiran yeroo ariifachiisaa keessatti yaaluu fi lubbuu isaanii baraaruu irratti xiyyeeffata. Maal baratu jettan immoo gargaarsa ariifachiisaa, kunuunsa kutaa ICU,
trauma care, CPR fi first aid, ambulance service isaan kana baratu jechaadha. Eessa hojjetu jettan immoo hospitaala, kutaa emergency, ICU, ambulaansii, dhaabbilee gargaarsaa ariifachiisa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. 14ffaan immoo saayikaatiriidha. Saayikaatiriin damee fayyaa sammuu fi miira namaa qorachuu, ittisuu fi yaaluu irratti xiyyeeffata. Maal baratu jettan immoo fayyaa sammuu, dhukkuboota sammuu, mala yaala sammuu, saayikooloojii bu'uuraa, kunuunsa dhukkubsattoota sammuu kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u jettan immoo hospitaala fayyaa sammuu, health center, dhaabbilee mootummaa fi NGO qorannoo fayyaa sammuu keessa hojjechuu danda'u jechaadha. 15ffaan immoo raadiyooloojiidha. Raadiyooloojiin meeshaalee suura qaamaa akka X-ray, CT scan fi MRI fayyadamuun dhukkuba adda baasuu irratti hojjeta. Waan baratan yookiin immoo maal baratu jettan X-ray, CT scan, MRI, ultrasound, radiation safety kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u jettan immoo hospitaala, kilinika, raadiyoolojii center, diagnostic center, dhaabbilee fayyaa keessa hojjechuu danda'u jechaadha. 16ffaan immoo nutritioniidha. Dameen kun nyaata sirrii, fayyaa qaamaa fi ittisa dhukkubaa karaa nyaataa irratti xiyyeeffata. Maal baratu jettan human nutrition, clinical nutrition, community nutrition, food science, diet planning irratti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u jettan immoo hospitaala, health center, NGO, sagantaa nyaataa fi fayyaa, nutritionist ta'anii hojjechuu danda'u jechaadha. 17ffaan immoo health informationidha. Dameen kun odeeffannoo fayyaa walitti qabu, kuusuu, xiinxaluu fi bulchuu irratti xiyyeeffata. Maal baratu jettan immoo health information system, medical records, health statistics, database management, computer application irratti baratu jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u jettan immoo hospitaala, health center, ministeera fayyaa, NGO, health information officer ta'anii hojjechuu danda'u jechaadha. 18ffaan immoo biomedical scienceidha. Saayinsii baayoomeedikaalaa dhukkuboota adda baasuu fi qorannoo laaboraatoorii irratti xiyyeeffata. Maal baratu jettan meedikaal laaboraatoorii, maayikiroobaayoloojii, immuunooloojii, akkuma kanas immoo baayookeemistirii, moolekulaar baayoloojiidha jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u yoo jettan immoo meedikaal laaboraatoorii ta'anii hojjechuu danda'u, hospitaala keessa, dhaabbilee qorannoo, yuunivarsiitii, baayoomeedikaal riiserchar seenterii keessa hojjechuu danda'u jechaadha. 19ffaan immoo peediyaatiriidha. Peediyaatiriin fayyaa daa'immanii fi dargaggoota irratti xiyyeeffata. Dhalootaa kaasee hanga yeroo dargaggummaatti kunuunsa fayyaa kennuu irratti xiyyeeffata. Maal baratu jettan immoo fayyaa daa'immanii, guddinaa fi misooma daa'immanii, dhukkuboota daa'immanii, talaallii, kunuunsa daa'immaniiti kan isaan baratan jechaadha. Eessa hojjechuu danda'u jettan immoo hospitaala keessa, kutaa peediyaatirii keessa, health centerii keessa, kilinika daa'immanii keessa, NGO hojii fayyaa daa'immanii hojjetu keessa hojjechuu danda'u jechaadha. Har'a sagantaalee fayyaa beekamoo fi iddoo hojii isaanii ilaalle. Kutaa itti aanu keessatti sagantaalee injiinaringii hundaa fi carraa hojii isaanii bal'inaan kan ilaalu ta'a. Viidiyoon kun yoo isin fayyade laayik godhaa, sheer godhaa, chaanalii firaa tiitooriyaal sabskiraayib godhaa, akkasumas hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanu keessatti wal agarraa. Nagaatti.